Hi guys, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii singichaa guyyaa irrattis viidiyoo ajaa'iba tokko walitti deemnee jira jechuudha. Viidiyoon kunis baay'ee mirti yookiin appilikeeshinii baay'ee bareedaa tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinii kunis Play Store keessaa argachuu dandeessu. Warroonni bilbilli keessan Android ta'e karaa Play Store keessa seentu, warroonni bilbilli keessan ammoo iPhone ta'e karaa Play Store keessa seenuudhaan appilikeeshinii karaa lachuutti galfamee jira waan taateef karaa Play Store fi Play Store keessaa ni argattu jechuudha. Amma bilbilli kiyya Android waan ta'eef karaa Play Store kiyyaa nan gala jechuudha. Karaa Play Store kiyyaa akkuma galeen Play Store kiyya update waan jiruuf update waan jiruuf akkaataa kanaan na galcha jechuudha. Search bar irra galuudhaan jechuudha. Search bar irratti maal jettanii barreessitu appilikeeshinii kana egaa maqaan isaa pop-up jettanii ni barreessitu jechuudha. Pop-up jettanii akkaataa kanaan appilikeeshinii kana maqaa appilikeeshinii kana itti barreessitu jechuudha. Appilikeeshiniin maqaan isaa isa kanadha. Ergasii eega pop-up jettanii barreessanii booddee egaa appilikeeshiniin kun isa kanadha jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee bareedaa jechuudha. Viidiyoo bichaa ilaaluudhaan kan maallaqa isiniif kaffalu appilikeeshinii baay'ee bareedaati. Urjiin isaati illee egaa appilikeeshinota fakkeenyaaf appilikeeshinota buufachuudhaaf gaa namoota hanga buufattee inni ilaaltu jechuudha. Amma namoonni inni kana buufatan gaa akkuma 500 ol jechuudha. Reetiin isaatis urjiin isaati jechuudha. 3.5 jechuudha. 4 ta'uuf deema jechuudha. Reetiin isaa hangasii warroota koomentii kan irratti jiru jechuudha. Your app is great but the withdrawal option in Pakistan limited difficult to use maal akka kanaan gaa warroota koomentii kana laaluudhaan fakkeenyaaf appilikeeshinota buufachuudhaaf warroota koomentii kana laaluudhaan jechuudha. Appilikeeshinota baay'ee bareedaa ta'uusaa akkaataa kanaan ilaaluudhaan buufachuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf appilikeeshinii kana erga buufattee booddee open gootu an amma open buufadheetiin jira waan taateef egaa open godha jechuudha. Erga buufatan booddee isinis illeen open gootu akkuma kiyyaa kanatti open erga gootee booddee egaa appilikeeshinii appilikeeshiniin akkaataa kanaan nu dhufa jechuudha. Iddoo kanarratti iddoo continue with Google kana ni cuqaasna jechuudha yeroo takkaaf. Ergasii appilikeeshiniin kun imeelota silkii kiyya jira silkii kiyya fe'amanii jira jechuudha. Keessaa tokko irratti fe'uusin jechuudha. Amma isinis akkuma kiyya kanatti imeelota silkii keessa jiran keessaa tokko ittiin guutu jechuudha. An amma imeelota silkii kiyya keessa jiran keessaa tokko ittiin guutu jechuudha. Amma ittiin guuta. Erganitti guutee booddee egaa appilikeeshinii keessaatiin na dabarsa jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee maallaqa ittiin hojjennu kun akkuma gartanitti akkuma keessa galeen akkaataa kanaan nu fide jechuudha. Iddoo kanarratti iddoo reward settu kana ni cuqaasna jechuudha. Yeroo jalqabaatiif seennee waan taateef iddoo reward settu kana ni cuqaasna. Akkaataa kanaan nu fide jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee bareedaa jechuudha. Kun akkaataa kanaan nu fida. Iddoo kanarratti egaa boqsoota argamantu jira jechuudha. Boqsoonni kun yeroo ispiinii kana keessa fudhachuu dandeessu jechuudha. Boqsoonni kana ispiinii tanaatu siif kenna waan taateef ispiinii kana keessa fudhachuu dandeessa. Kun yeroo jalqabaatiif seentee waan taateef iddoo riidii meexxoo kana al tokkoof ni cuqaasta jechuudha. Iddoo riidii meexxoo kana ni cuqaasta. Gama gubbaa irratti kan argamtu kana al tokkoof ni cuqaasta jechuudha. Kun haala kanaatiin nu fide jechuudha. Kun iddoo kanarratti egaa koodii galchisiin jechuudha. Koodii an amma siif kaa'u kana egaa yommuu galchitanitti kooyinii dolaarii hanga isiniif kan nu qabachuudha. Kun dolaarii amma koodii kana ittiin galchitu jechuudha. Koodii kana itti galchaatiin jira. Warroonni iskiriirraa barreessuu dandeessan iskiriirra isiniif kaayatiin jira jechuudha. Iskiriirraa barreessuu warreen dandeessan jechuudha. Warroonni ammoo iskiriirraa barreessuu hin dandeenye diskiripshinii isiniif kaayatiin jira jechuudha. Koodiidhaa fi appilikeeshinii kana karaa ittiin buufatan yookiin immoo Play Store keessa seentanii buufachuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshiniin karaa Play Store keessa ni jira waan taateef appilikeeshinii kana akka waan dura isinitti agarsiisanitti Play Store keessa illee buufachuu dandeessu jechuudha. Amma koodii kana koodii kan amma asirratti argamtu kana egaa koodii kana erga galchitee booddee egaa iddoo riidii meexxoo kana ni cuqaastu jechuudha. Iddoo riidii reward settu kana al tokkoof ni cuqaastu. Kun ani yeroo jalqabaatti fudhadhe waan taateef egaa akkuma kanatti ni fudhattu jechuudha. Erga fudhattee booddee egaa amma keessaa ni baana waan daleenuu walumaan ilaalla jechuudha. Amma egaa iddoo kanarratti ispiin jira jechuudha. Ispiiniitu jira. Iddoo ispiin kana al tokkoof yeroo tokkoof ni cuqaasna jechuudha. Kun akkuma gartanitti egaa dolaarii fi kooyinii achirratti agartan jechuudha. Kooyinii gattanii dolaaritti qayyartan jechuudha. Dolaaritti cheenjii gootanii akkaataa saniin hojjechuu dandeessu jechuudha. Dolaarii erga hojjetanii booda akkaataa itti baafnu isinitti agarsiisa waan taateef na waliin tura.
kunuga akkuma gartanitti spin akkaataa kanaan jirti jechuudha. Kuno spin jechuudha. Kun ammoo like spin dha. Kun mega spin dha jechuudha. Kun ammoo fakkeenyaaf ilko isa kana nan cuqaasa. Kunuga akkuma gartanitti shir godhaa jira jechuudha. Kunuga santima soddom naaf kanatti jira jechuudha. Akkuma gartanitti santima soddom naaf kanatti jira. Kuno confirm iddoo itti kana al tokkoof ni cuqaasa jechuudha. Ergasii kuno akkuma gartanitti asirratti aadee naasaa jechuudha yookiin itti naaf dabalamte jechuudha. Ergasii gaa kuno iddoo laakii spin itti kanallee ni cuqaasna jechuudha. Ergasii kuno spin ka'eetu kana cuqaasnee egaa hanga isin nuuf barbaaddu ni jechuudha. Waaw kuno doolarii naaf kanatti jira jechuudha. Doolarii saantimii 5 naaf kanatti jira. Ammallee confirm nan godha jechuudha. Ergasii ammallee spin ka'ee kanallee ni cuqaasa jechuudha. Kuno waaw kuno 500 coinii naaf kanatti jira jechuudha. Jechuudha kanallee akkaataa kanaan ni fudhattu jechuudha spin kanallee. Ergasii kuno waan hojjennu walumaan ilaalla jechuudha. Ammas kuno doolarii saantima 85 naaf kan taate jirti jechuudha. Amma gaa boksoota asirratti argaman kana gaa as keessa harkattu waan taateef gaa akkaataa kanaan boksoota san yoo carraa isin dhufe as keessaa ni harkatta jechuudha. Ani amma opiin godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma kan jalqabaa kana opiin godha. Akkaataa kanaan nu kana jechuudha. Kilik gochuudhaan gaa fudhatta jechuudha. Kuno akkaataa kanaan naaf kanatti jira jechuudha. Iddoo kanatti gaa kuno raafilotas naaf kanatti jira. Akkaataa kanaan maallaqa naaf kanatti jira. Ammallee opiin gootee wanta fudhachuu dandeessu jechuudha. Opiin ni gootu jechuudha ammallee. Ergasii gaa kuno akkuma gartanitti naaf kanna jechuudha. Kuno waaw naaf kannatti jira jechuudha. Kuno coiniin kiyya kan duraan kuma takka ture gara 5,000tti naaf dabalee jira jechuudha. Kuno 344 no akkaataa kanaan coinii siif kanna jechuudha. Kan ammoo raafilee siif kanna akkaataa kanaan jirti. Kuno isa kana xumuree jira jechuudha. Akkaataa kanaan boksoota fudhachuu dandeessu jechuudha. Kan biraa ammoo jechuudha iddoo viidiyoo itti kana al tokkoof cuqaasna jechuudha. Kuno viidiyoota asirratti argamu kana gaa laayikii yookiin ammoo sheerii gochuudhaan gaa maallaqa harkachuu dandeessu yookiin ammoo ni ilaaltu jechuudha. Amma fakkeenyaaf tokko irratti al tokkoof ni cuqaasa jechuudha. Amma isa kana nan cuqaasa. Erga isa kana cuqaasee booddee gaa viidiyoon ifumaaf loodingichaa jira jechuudha. Kuno iddoo kanarratti viidiyoon ni banama jechuudha. Amma coiniin akkuma seeneen coiniin naaf kana jechuudha. Kuno akkuma gartanitti gaa laayikii fi sheeriin ni jirtu. Laayikii fakkeenyaaf ni gootu fakkeenyaaf kuno akkaataa kanaan hojjechuu dandeessa jechuudha. Kuno Ameerikas Funniest Home Video jaaga viidiyoon isa kana jechuudha. Amma viidiyoon loodingichaa jira. Akkaataa kanaan viidiyoo ilaaluudhaanis maallaqa harkachuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf akkaataa kanaan erga hojjettee booddee gaa iddoo kanarratti iddoo kana gaa fakkeenyaaf iddoo coinii kana ni cuqaasa. Akkumaan iddoo coinii cuqaasee booddee gaa gara kanaatti na fida jechuudha. Kuno gara kanaatti na fida. Kuno coiniin kiyya 5,214 jechuudha. Kuno iddoo kaashii iddoo kana al tokkoof ni cuqaasna jechuudha. Yoo fakkeenyaaf maallaqa doolaarii akkaataa baafnu yoo barbaanne jechuudha. Yoo baasuu barbaanne karaa kanaan fakkeenyaaf doolaarii yommuu cuqaasne gaa doolaariin keenya hangana jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif fakkeenyaaf PayPal akkaataatti banatan viidiyoo isiniif galmeessitiin jira jechuudha. Yookiin ammoo karaa meetodii biraa isiniitiin agarsiisachuudha. Karaa biraa isinitti agarsiisa viidiyoo saniin amma walitti nutti gaa hangasuu PayPal karaa biraatiin meetodii biraa isinitti agarsiisa viidiyoo biraa hojjedhe isinitti deebi'ee jechuudha. Amma isitti nagaan obsaa singichaa gaa amma gaa
karaa ittiin baafannu keessaa tokko karaa PayPal-tiin jechuudha. Karaa PayPal-tiin ni baafannu. Jalqabarratti doolaara saantima hodhan zaayii 24 booda kan isiniif kennu ta'a jechuudha. Isa kana kileem gochuun dhugaatiin as jechaadha. Erga kileem gootanii booddee karaa PayPal keessatti isiniif dabalachuudha. Yeroo jalqabaatti isiniif dabalachuudha. Kunoo karaan biroo kan ittiin dabarfattan Azar kan yoo kana al tokkoof jechuudha. Kunoo akkuma garteetti jala kanarratti moobaayil chaarjii fi kaash stooriitti jira jechuudha. Kaash stoorii jechuudha. Doolaarii innoo kooyina asirra kooyina qabdan kana doolaarii asirra qabdan kana gara fakkeenyaaf doolaarii 2 kooyina 150tti kaash kunoo baafachuuf fakkeenyaaf karaa PayPal-tiin karaa biraatii jira jechuudha. Karaa Azarii jira jechuudha. Kunoo karaa moobaayil chaarjiidhaan baafachuu dandeessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf moobaayil chaarjii kana al tokkoof ni cuqaasna jechuudha. Karaa moobaayil chaarjiidhaan baafachuu yoo barbaadne jechuudha. Iddoo kanarratti doolaariin keenya hangana jechuudha. Doolaarii hanga ittiin baafattan keessaa fakkeenyaaf doolaarii baafachuu yoo geessan jechuudha. Akkaataa itti baafatan isinitti agarsiisaa viidiyoo amma biraatii walitti deemti nagaan obsaasan jechaadha. Amma akkaataa itti baafannu kunoo doolaariin keenya fakkeenyaaf hangana jechuudha. Iddoo kanarratti choose country Itoophiyaa fakkeenyaaf Itoophiyaas yoo jiraattan Itoophiyaa biyya feete fakkeenyaaf biyya akka Qatar Suudii akkasii warroonni achi jiraatan biyyuma keessa jiraatan keessa ni filattu jechuudha. Ani amma Itoophiyaa keessa waan jiraate ni jiru Itoophiyaa ni filadha jechuudha. Kunoo select operation jedhaa operaatorii fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom, Safaariikoom, Itoophiyaatti waan argamu kaardota Itoophiyaatti argaman keessaa tokko ni filattu jechuudha. Ani fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom nan cuqaasa jechuudha. Iddoo kanarratti lakkoofsa bilbilaa keessan ittiin galchitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa tokko qofatti itti galcha jechuudha. Akkaan ergatti galchee booddee confirm iddoo itti kana al tokkoof ni cuqaasa. Kunoo iddoo kanarratti doolaarii 10 kaardii ETB 1000 fi qarshii 10 kana jechuudha. 1000 kana jechuudha. Iddoo kanarratti doolaariin 20 2,200 fi 200 kana doolaariin 15 1000 fi 65 600 fi 50 kana jechuudha. Doolaariin 25 2,200 fi 750 jechuudha. Akkaataa kanaan Itiyoo Telekoom jirti jechuudha. Safaariikoomis akkasuma akkaataa kanaan jirti jechuudha. Lakkoofsa Safaariikoom itti galchuudhaan akkasuma ni gootu jechuudha. Akkaataa kanaan Safaariikoomis akkasuma jechuudha. Kunoo asirratti your mobile service provides stock refill package kana jechuudha. Safaariikoom hin dalagu jechuudha. Amma Safaariikoom akkaataa kanaan jiru jechuudha. Akkaataa kanaan hojjechuun isaa appilikeeshinii baay'ee bareedaa jechuudha. Viidiyoon ala qabaannee kana fakkaata. Amma viidiyoo ittiin fakkeenyaaf maallaqa ittiin irraa baafnu geenyutti jechuudha. Amma sanitti nagaan obsaasan jechaadha. Viidiyoo kana YouTube kana subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo kana immoo like godhuudhaan jabeessaa jechaadha. Bye bye.